jaalala riileeshinii dhiiraaf durbaa gidduu jechuudha. Jaalala keessatti shamarran immoo nu warra dhiiraatu iyyuu irra caalaatti sobaa kan jedhu irratti marii akka ajaa'ibaatti marii dha'uu maal barbaachise waan beekamaadha. waan beekamaadha akka shamarran ta'e beekamaadha waan ta'eef akkasumatti marii barbaachisu yaadachiisuudhumaaf namoota jira. Akkasin sobdaa dubartoonni akka sobdan maa beekamaadha. Miira keessaa ba'a. Miira keessaa ba'a. As keessatti akkuma jalqabamee jedhu gareen dhiiraa akka shamarran jaalala keessatti soba guddaa isaa soban mirkaneeffannee dhufnee jirra waan ta'eef lakkii dhiiratu sobaa warri jedhan immoo ragaa wajjiniin fidanii nuun falmuu danda'u akka namti bira. Kanaaf koppii godhannumaa nuun eegsina. Ragaa barbaadame bireenti goonee hanga baafannumaa nuun eegsina. Dubartoonni jaalala keessatti hedduu sobanii. Kun waan beekamaadha. Waan shakkii nama akkasuma ta'utti yommuu garuu akka fakkeenyatti waan qabamu taate jaalala keessatti yeroo hedduu dubartoonni soban dhiirota yeroo maraacha nagaraa amma magaalaa keessa yeroo deemtu. Qonnee teetura asoo jirtaa meeti? Magaalaa keessa amma yeroo deemtu dhiira jetti nama maraataa kararraa waa gulu dhiira dubartiidhaa garata. Dhiira? Sababni sun maal fin beektaa? Dubartii waan itti jibdu. Sangaatii dhugaa. Waan maraachi beekte. So dubartoonni sobuu isaanii jaalala keessatti yeroo hedduu dhiira kana warri maraachu warri itti hijibu warri waan hin taane keessa galchu. Kabiyyaa baasu, kabiyyaa bee, kabiyyatti galchu. Dubartoota sobanii itti himu. Laala waggaa asoo itan miira keessaa ba'aadha. Dubartoonni yoo soba nama ajjeesu hin sobu. Warra dhiiraa immoo kan lubbullee si baasu. Meeqaatame dubartoonni ammaan tana fooqarraa fi darbee ayisifama soba keessanii deeme. Sobaan isaan uuman akka irratti hin beekamne jecha if darban malee. Maasaa jiru biraa ragaa qabdanu memee akkamitti dhiirri soba yookaan immoo dubartiin soba kan jedhu mee ragaa qabdanuuf dhiyeessaa ragaa wajjin hin barbaanna nutamma nutis ragaa keenya qabannee dhiyaannis ragaa keessan qabaddaa dhiyaadha. Baay'ee waan gaariidha. Takkaffaa dhiirti harka si naqachuudhaaf ta'ii si godhachuudhaaf kijiba qofa osoo hin taane kijiba caalu kan miilaan deemsu kijiban sababii maali beektaa? Amma dubartiin hin kijibdu wanni nuti itti jennuuf anammoo waan namni jaaladhe boruun irratti argu hin kijibu. Isin amma kijiburraan qaanfattanii kijibdanii gaafa nama fuutan wanni isa yoo jiran illee uumaa isinitti fakkaatu. Nuti immoo pooyintii waan xiqqoo takkaafuu yoo kijibne waan san nurraa dhabdan ni qaanfanna nu biraa deema jennaa saniif waa hedduu takka yaadan isin immoo uumama keessanitti akkitti amantan. Ati amma baraa kee maal jettutti dubartii yoon kijibne illee namitti kijibu jaalatti jechaa jirtaa. Ilma namaa ta'ee namni hin kijibne hin jiru. Kijiba nama miidhu garuu kan kijibu irra caalatti warra dhiirati. Namni aannaani malee kan ta'an akkamittiin hin kijibne ni kijiba sirriitti hin kijiba garuu kijiba jireenya kiyya keessatti gufuu ta'u gonkumaa hin kijibu jeeti yaadaan akkuma amma ishiin kaaste egaa arganne dhabuu miira akka warra garteen uummata Itoophiyaa kanatti miira gadaantummaa tokkootu egaa heerume akkanan ta'uu waan jaamu sammuu keenya keessa seef taasii galee osuma nasiiba kan dhabneetiin baana beeku. Kijiba jireenya ishii laaquu hin kijibu. Isin bar dhiiraa bakka nuti dhiiraa waan jiru agartee dhiirummaan kijibaan waan jaaramtu isin fakkaatu. Isin malee jira namni konkolaataa namaa bira dhaqee suuraa ka'ee nama irratti nuti ammoo uffata namaa uffannee nama jaalannu irratti erguu ni qaanfanna maali? Gisee dhufe waan sayyoo nu bira hin jiraanne kan namaati waan jiru. Yoo akkam taate meekaappii dibattanii suuraa maa kaatanii gisee bira dhufni maa nama biraa taate. Sittiin uffanni wayyaa ta'u bifa jijjiiru namni ammoo warra meekaappii ilaallata malee nuumi warra meekaappii ati isaanillee warri meekaappii dibatullee rabbiitu babbareeda bakka namni kun nama deemaa namni kun nama deemaa dhiirumaatu waan bareedduu jaalata. Dhalaan jaalata jechuun dhiiraa waan bareedduu jaalata. Moor akka fookasii yookaan ilaalcha keessan xiyyeeffannaa keessan akka irra deebi'uu fi namni malee waan hin bareedu. Xiyyeeffannaan numti kunuyyuu waan sobdanii waan tokko ofirratti kijiba irratti xiyyeeffataa jechuun noormaalii keessanii yoo isin itti argamtan. Walumaa galatti yoo ta'u soba jaalatti. Amma dhugaa haa dubbatu. Iftochuun kijiba
kijibe. Kijibe. Normal betul juga balik. Normal san badawa kanii ni bari waan dibanne dhalaan takka namaa Akkam jaarsa akka dhalattee jirti jaariin. ay akka Enna akka dhugatti badawa ta'uu wayyamu. Gaamurra wayyamu. Sobaan nama ariifaa. bakka adda shaashaalan jenne manaa faana maara binnum Kanaafuu dubartiin dhaqeetu wanti jibdu. kijibaa waan namni hundi waan namni hundi fayyadamu kijiba jechuun normaal laal kijibee namni bakka takka gahuu hin danda'u masala nati viidiyoon wajjin naasoo tuta janaa jentu sana ay gisee hunda dibattee si hojii haasoo itti filtarii maal qabdi ani argine amma masala No, amma akka dhugatti meekaappii kijibuu fi kijiba dhamaadha. Imma daalamu garuu laal hedduu takka isinmee iflaalaa fi yaadadhaa kan dibata waan takka hin qabne waan takka hin qabne keessaa faa qaamaan faa isinirraa fagoo jiraannaan akka waan akka ta'e namatti haasoo hin Dhiirri kijibuu dhabu fakkeenya tokko fa'aa maal beektaa? Maal? Taasisu akkana rifeensa wanti kan godhanne akkanatti irraa wanti godhe waluu ta'uu isaa agarti. Osoo dubartiin haadha dhugooti. Dhiirti dhugaa sababa akka shari'aan nu yamnu waan mul'atu waliin hojjetan. Mallas Zeenaawii keenya kuni kijibaa waliin qabatu kanaaf namarra kaa duraan ijoollee nurra waan nuti osoo akka Nam tokko amma dhugaa walitti haa himnu isin shamarranii riileeshinii jaalalaa keessatti nam tokko argachuudhaaf dhiira tokko dhiira inuma kijibtu dhiira argachuudhaaf dhalaan dhiira tokko argachuudhaaf dhiira argachuuf dhalaan inuma kijibtu. no kijiba hedduu kijibu. Ammaa hojjetan. Sanbooda erga nama kana argatanii kaanii ammoos akka namni sun harkaan baanetti waan hin qabne kana qaba jechuu waan adda addaa kana fakkeessu amma fakkeenya yoo fudhattee jette ogummaadhuma hojiidhuma mana kana keessaa kana waan hin beekne kana ittoonan waxiinan hojjedhu harka hojii nama nyaachisa alaalatti gaafa bira dhaqxee jettu Duumii nyaatee nama sana argachuudhaaf soba isin sobdanii nama sana argattan sana booda nama sana immoo akka isin biraan deemne ammoo soba irratti soba biraa Kanaafuu jaalaluma sana keessatti aarsaadha kafalaa jirti jaalalaaf aarsaa dandeessu karaa dandeessu kana jechuun waan qabdu ijaaruu dandeessi bar waan dandeessi isinii soba jaalata baay'ina yoo isin akka jiban malee nu kuttanii Jinni keenya isiniif jaalala. Ana sin jaaladha jettee nama lamanta nama masalan dhuftee dhalaan takka sin jaaladha. Maaliif iyya jaalladha akkamitti waadhaa gaafii dhibboota akka gaafatan mana tol deebite. egaa kijiba deebisuu miti yeroo namni isin gaafate maaliif nama kana kan waan gartiisu. Gaafii isin gaafadhe sunu mataa keessanuu dubartiin takka dhuftee isin jaalatti yeroo isin jaalatte sanitti normaalii qoblaa taphataa jirra ammaan tanaa kanatti osuma kanuma keessatti dhufte nama sanuu jabaatu dhalaan deenya beekadhu sin jaaladha isin hin jettu jabtuu takka dhufee sin jaaladha sin jaa meeqam goote yeroo sanatti bilaan waa dhibboota akka gaafatta maali waan nan maal ta'eefi waan nan miiroo ta'eefi yookaan dadhabina kee yookaan jabeenya kee yookaan beekamtii kee yookaan qabeenya kee waan dila kana biddee hanga akkana daraddartee ifuma kan keessanitti hojjibduutti nama sanii deebiin deebistu galee ammas yoo jaalallee waan salphaa miti akkanumatti dubartiin akka biyya taa'ee iyyuu dandeessu. No, yoo numan jaalannee mooraalii ishee gocha sin jaalannaa jettaan takka jibaateetu abadan sin jaalannu jettu osuma jaalannee inni kun seera uumamaa keessatti dhiiratu gaafata malee dubartiin hin gaafattu yoo seera shamarran nam tokko wajjin gaafa jireenya jalqabdee jettu gaafa wajjin jiraattu ansi malee hin jiraadhu ansi dhabnaan ofan ajjeesaa ansi dhabnaan akkasiin godhaan nama sana wajjin gaafa dhabdee gaafa wal dhabdee jettu nama biraa wajjinis gaafa dhaqxee jettu isiin Ilmaa jireenya bareedaa. nama biraatti nama sana wajjin akka waan wal hin beeknetti ta'uyyuu san booda dhiirri harreen eegaa nan ta'e margin Nama jiraachuu iyyuu nu artee osoo hin ta'in maaliif kijibuun barbaachise? asirratti dhalaa kanaatu si jaalanna nama biraan agartu isin bara dhalaan osoo isin ni bareeddii ni jaalattanii akka beektan yoo isin hanga barbaadan jaalattanillee nama biraa bareedaa ta'u ulaagaa ati mataa kee keessaa qabdu sana yoo qabaadde nama san ni jaalatta garuu isin osoo ati ilaal
fojjechii akka ta'e taate si jaalanna akkasumas si jechuun ishii sanii sirraa dhugaadha si jaalanna nama biraas hin beeku si biraa deemnaan kalas dhumatti reessan. Hanga nu wajjin hin jirtutti erga dhumatteetti jireenya sobaa jiraataa turte jechuudha. Amma itti amma kan ta'e jedhee amma sila birraa waan tokko kaasee jira waan tokko walitti ta'e dhugaa walitti ta'e dhugaa laasirratti dhugaa walii Ati namni si biraa deemee nama biraa deemee gammadee jiraachuu qabu mi? Jechuun akka akkam? Sabboota dhiirri sunoo amma namni ati wajjiniin kanaan dura jirtu suni jireenya biraa filateeraa akkamitti jira itti yaaduun dirqama barbaachisa. Maaliif yaaddu? Jaalala Bakka jireenya isa keessaa baate maaf yaadda waan nuti? No, no, ani hamtuu naman wajjin jiraadhee ture jaarsa dhiisi waliin mana gale dhiisi saayibummaa waliin turre akka mataa fayyaa waliin jechuudha. Hammeenyi isaa hin fedhu garuu jireenyi isa qofarratti naaf hin dhaabbatu ture. Ani namni tokko immoo jireenya qaba har'a isaaf yoo hin du'e kabiraatti du'ee jiraachuu du'e jechuun albuun kan baasuu nama namuu Namni sun si jaalataa jira bar ammallee namni sun sirraa adda maaliin beekte? Maaliin beekte jaalala yoo inni hin agarsiisne Fakkeenyi tokko dhiirri jaalala akkam sobne ta'uu jechuudha. Namicha Finfinnee keessa amata 23 moo 25 dhaabbatee kan deeme. Jaalala intalatanii jedhe. Dhiirri jaalala bakka guyyaa ishiin Ameerikaa deemte dambaan hanga irraa dhaabbachuu jira. Inni isa mataa isaa qofa bakka Dhiira falatti godhanii magaalaa kana keessa maraatee kan deemu kan of ajjeesu gara caalu koo dhiira bar. Sababni isaa maali? Soba isin soddanii fi jaalala inni dhugaa onneedhaan isin jaallatu agarsiisa beektaa. Namni magaalaa kana keessa deemee caatii qaamu waan ta'eef funaanu kun waan jireenyaan maraatee osoo hin taane waan soba isin irra keessanii sin jaallatan irraa baddaniif. Kijiba Shamarran jaalalaaf jettee